garana gamas osoo hin jenne nama keetiif kaatee dubbachuu warreen ijoon dubbii teenyaa tan duraa tana tan lamadaa warra ifii ol fixu Oromoo ifii siitiif ol fixu gaara biyya Arabaa keessatti Oromoo ifii ol fixu odoo diinni akkanatti ajjeesaa jiru biyya isaanii keessaa Somaalilaand keessaa akka beeyladaatti qaqqabanii cafaqanii ari'aa jiran osoo laaltee gartuu wala jeeftaa jechuu biyya ambaa keessattis. Kanaaf namni ifii wala'u diina firaan dhorku namni Oromoo jeesu namni saba kee jeesu namni saba kee jeesu diina Oromooti. Kanaaf yeroon tun yeroo ati biltsiginnaadha yeroo ati maarreedha yeroo ati minxirroodha jettu keessan jirtu mataa tokkoon qabattee ummata Oromootiif ummata kadhum Oromoo kadhumu jiru cinaa dhaabbattee gaachana ta'uun dirqamaa jechuudha. Kanarratti gara siyaasaa jijjiirtee gara biraa oofuun gabri waan biraa nuti mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaal tan Itoophiyaadhaa ummata Oromoodhaa kan biyya keessa dhumaa jiru maaliif itti calliftaniin gaafii teenya gaafii guddoodha jechuudha tan dura. Keessaafuu waan ragaa qabu waan mootummaan ragaa baatee jirtu waan sabaa fi sablammiin ragaa baatee jirtu obboleettii teenya tan Somaaleen Liyu Hayiliin Somaalee dirree dhawaatti ajjeefte Nasiyaa Ziyaad dhiinisii dhiiga saree akkan taane bikka takkaa kaatee dubbachuun dirqama keete jechuudha. Ammaan tana dubbiin san bira dabarteeti naannoo Somaaliyaa keessattis ummata Oromoo Somaaleen cafaqaa ajjeesaa jirti jechuu ifaa ifatti. Kanaaf biyya keessaayis biyya alaatiis kaatee nama keetiif sagalee ta'uun nama kee cinaa dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf wanni dubbise diina Oromoo ka ummaan Oromoo sardaa ajjeesaa jiru jechuudha. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa Itoophiyaadhaa maal waan ilmaan Oromoo Somaaleen fixuuf gaafachuun gabbaatee dubbachuu jechuudha warri biyya keessaa. Gabbaatee gaafachuu warra mootummaa diinajuu miti. Mootummaa diinaa miti. Maaliif uummanni Oromoo sardama maaliif daangaansaa sardama maaliif du'aa jennee gaafachuun dirqama jechuudha. Dirqama. Falmachuun gaafachuun dirqama keenya. Sagaleen tiyya ni dhageeffamti. Sagaleen too dhageeffamti. Piliis takka takka naa barreessaa. Yes. Yookaan hin dhageeffamtuu naa barreessaa qilleensa irratti haasawaan jiru. Naa barreessi. Oromoo biyya ambaa keessatti ummata Oromoo ajjeesaa jiran kana dhaamsa isiniif qabnaa jechuudha. Warri biyya ambaa biyya isaanii keessa jirtan maaliif achi keessa duutan maaliif biyya gartee itti dalagatan yookaan itti dalagatanii itti biyya Arabaa biyya Awurooppaa karaa biyya kanaa deemaa malee biyya naannoo biyya Soomaaliyaa keessatti wanni Soomaaleen isin fixuuf maaliif hin baane achi keessaa maaliif achi keessaa hin baane Somaaleen biyya isaanii keessatti ilmaan Oromoo akkas gootee fixuun biyya teenya keessa hin jirtu Somaaleen. Somaaleen isaan ummata Itoophiyaa keessa Somaaleen ni jirti jettee Somaalee nama isaaniitiif ijaanne ati kan yaadduu maali biyya keessa kan jiru. Ammaan tana Somaaleechi dhumteef kana fixi jechuu miti. Dammaqii ka'ii nama keetiif dubbadhu. Dammaqii ka'ii dubbadhu. Irraa hin fuudhee niin kanneef niin heerume niin fuudhee waan biraa ummata kee kan gabbee akka ala gabbeetti dhumu. Biyya ambaa keessatti biyya Somaaliyaa keessatti ummata Oromoo akka cafaqan osoo laaltee gartuu maaliif teessa? Maal goota? Oromoo biyya keessa jirtu kan mootummaa hojjettu Oromoo taatee ummata kee gukkara fixan callisuun maali? Callifne meessa kana keessatti rooba keessa dhukkeen kaabu warri mootummaa tana jiisuu deemu
mootummaa tana sababa godhatanii mootummaa tana jiisuu deema jenne usne rooba keessa dhukkeen kaafnu jenne usne arrammoo bikka callifnu jirtu. Kana jechuun mootummaa diiguu miti. Kana jechuun biyya teenya irratti falmachuu biyya ambaa keessatti warri naannoo Soomaaliyaa keessatti uummata Oromoo gufitan naannoo Oromiyaa keessatti lafa teenya keessa jedhu kun jiru. Uummanummaan Oromoo yoo nama ofirraa dhorke uummanni Oromoo biyya teenya keessaa nurraa baajeen uummata Oromoo mootummaan yookaan immoo humniti adda addaa dhuftee uummata keenya fixuun maal dhufaa dabraa yeroo dhufaa dabraa arraan tana biyya ambaa keessatti uummata Oromoo kan akkana godhu mootummaan gurraan dhageessu. Mootummaan gurraan dhageessu hin jedhu. Naannoon Oromiyaa quban qabdaniin moonutu nu bichaadha kawaan kan argu. Dubbiin biltsiginnaa fi shanee fi kanaa miti uummanni Oromoodhaa guututti waan uummanni Oromoo dubbachuu qabu waan uummanni Oromoo dubbachuu qabuun dubbachaa jira. Ani Oromoodha. Ani Oromoodhaaf dubbachuu sagalee ta'uun dirqamaa jechuudha. Barbaachisaa taanaan wareegama barbaachise qabaluun dirqama. Ani biyya Ameerikaatiin jira. Biyya san keessa jiraadhee gargaarsinni asii godhu jirtu yooniin sagalee sii ta'e malee. Kanaaf warreen biyya keessa jirtan sagalee ta'uun dirqamaa jechuudha. Nama kee kan du'uuf bira kuttee mootummaa faarsuunis dogongora guddaadha. Nama mootummaan osoo mootummaan jirtu mootummaa jalatti nama jeesu ijaan laattee bira kuttee mootummaa faarsuunis dogongoraa jechuudha. Kanaaf mootummaa jiisaa jechuutti hin jirru. Mootummaa tana dura dhaabbadhaa jechuutti hin jiru. Mootummaa finqichaa jechuutti hin jiru. Mootummaa jalatti maaliif Soomaaleen uummata keenya fixxe? Haadha ilmaanii nama rakkuu garaa qabu. Dheengadda guyyaa haga tokko dura baatii haga tokko dura namoota meeqa ajjeesanii namoota kumoota hidhanii Nasiyaa Ziyaad ajjeesanii fakkaattuu akkasii meeqa ajjeesaa jiran amma meeqa ajjeesaa jiran maaliif calliftu? Nagayaa fayyaa waliin gaafatinaa. Nagayaa fi fayyaan qabdu. Kanaaf dhiiga keessaniif gabbaa falmaddaa warreen garee jaartee garee biraatti uummata Oromoo garee biraatti ooftu. Tokkummaa uummata Oromoo mataa walii qabattee nama keetiif dubbachuun dirqamaa jechuudha. Kanatti aansee warra wal fixu warra Oromoo wal fixu obboleeyyan kiyya dhaamsiniin isinii dhaamu. Isinis akka ilmaan Arsiitti ilmaan Koomandootti baala keessaa namni kee dhumaa jira. Akkasumatti atiis baala keessaa dhumaa jira. Naannoo Soomaaliyaa naannoo biyya biraa warra jirus dhumaa jira. Biyya Soomaaliyaa keessattis kuni Arsiidha, kuni Harargeedha, kuni Walloo, kuni Jimma hin jenne. Akka ilmaan Oromootti ati Oromoodhaa jaanis ijjeesaa jiran. Ati immoo wal fixaa jirta jechuudha. Nama dura dubbii tana kaase ilmaan Koomandoo, ilmaan Arsiidhaa kaanii fi kaanitti utaaluu dhiisa. Dheengadda Walloo osoonii fi faannoon sarditee uummanni kun kophaa isaanii ifirratti hirkatanii uummata firraa dhorkaa jiraniiti dheengaddaas utaaltanii uummata kana akka malee gootan. Jimmaa wajjin loltan, Harargee wajjin loltan. Maali amriin? Maali xiqqoo takka illee hin qaanfattanii warreen maqaa keessanii akkana godhu yoo jiraate maqaa keessanii akkana godhu yoo jiraate kun ergaa faannootii fi diina ilmaan Oromooti malee kan Oromoo hundarratti utaalee ilmaan Oromoo qabee ajjeesu kun Oromoodhaan juulan. Kanaaf waliif uummata irratti duula banuu dhiisaa duulan eegalle duulan xumurrees hin kaasina. Kaanitti utaaltanii arra kutaa afurii wajjin wal fixaa jirtan. Kutaan tokko kutaa Wallaggaati kan dura kaafattan. Kutaan lamadaa kutaa Walloo fi kutaa Jimmaati kan sadaffaa. Kutaan afuraffaa kutaa Harargeeti jechuudha.
maal maal wanni obboleeyyan keessan namoota waan akkanaa godhu sardaa dhaamsiniin obboleeyyan qeeroo Oromootii fi uummata Oromoo kan arraan tana biyya ambaa keessatti naannoo Yamanii fi naannoo Suudi Arabiyaa gaarran ambaa keessatti biyya ambaa keessatti dhaamsinis ni dhaamu. Dhaabbaas ni jechuun miti manguddummaa miti. Warra manguddummaa jiru miti. Namoota karaa deemu maskiina Oromoodhaa akkana jettee hin ajjeesin. Namoota uummata Oromoo ajjeesu. Kan uummata Oromoo qabee uummata Oromoo san ajjeesan qabi barbaadi. Kan qabdee barbaaddu. Gaara san keessattii fi bikka inni jirutti dheeyxee qabdee feetu ajjeeftu feetu qabdee ka feetu gootu nama san ajjeesu malee miskiina qawwee hin qabne ka karaa deemu akkuma duraan nyaachiftee obaasutti nyaachiftee obaasi dhiisi hin ajjeesin. Kan ati ajjeeftu kan nama ajjeesan kan qabee nama ajjeesan dandeessaa warri qabee akkas nama godhu san qabi. Kuni dhaamsa akka nama tokkootti dhaamsa keenya. Humanity Oromoon haqaan alatti nama ajjeeftu. Ammoo roorroo firaa dhorki. Ani manguddoo biyya keessaa tan gaafa namni dura lafaa kee nama dura lafaa keessatti dubbadhu. Abbaa dura badii balleessatti dubbadhu. Manguddummaa dharaa deemuunis dhorkaadha. Kanaaf Oromoon arraan tana waa hunda dhiiftee mataa walii qabattee diina isii ajjeesuu kana firaa dhorkuun dirqama keetii jechuudha. Walumaa galatti. Katana didee ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffatee ilmaan Oromoo ajjeesu haqaan irratti Oromoo miti diina Oromooti. Dhaamsiniin isinii dhaamu jeyni masaakina ajjeesu jeyni dhiirti haqa rabbiitis firraa eeguun gaariidha. Yoo jeyna taate masaakina qawwee hin qabne abaluu san gosa isaatu nama kajajjeeseettee masaakina asitti ajjeeftu kam goota nama kajajjeessu qabdee warra gaara keessaatiin baana Oromoon baana kan biraatii miti kan biyya ambaa keessatti biyya isaa keessatti Oromoo kana godhu keessan jiru akkatti firraa dhorkitu Oromoon ni beekti. Oromoon baana Oromoo fi Oromoo masaakina akka keetii ilmaan Arsii ilmaan Harargee dhaamsiniin isinii dhaamu masaakina lamaanitti aaran bayina. Warreen ummata fixu kana dhiira taatu atis gama Arsiitiin atis gama Harargeetiin warra qawwee qabatee waan immoo qawwee dhalatti shiftaa ta'ee nama kana fixu tokko nyaachuu qaba dhabamsiisuu qaba. Dirqama kuni manguddummaa jidduu seenuu hin taatu nillee dhaabu tokko dhabamsiisee nagee buusuu danda'u ture jiraachuu.